Maaliif shahaadaa qabattaaf ibidda ofirratti shidaniin intalli as gubbatti argitan tun hordoftuu amantaa Pheenxee lallabtoota Weengeelaa yoo taatu torbaan tokko dura amantii Pheenxee irraa gara amantii Islaamaa dhufuudhaan shahaadaa qabatte. Yeroo isin shahaadaa qabachuun muslima taatu hordoftoonni amantii Pheenxeedhaa naannawa san jiran itti dallanuudhaan akka malee reebanii tumanii. Yeroo kana manguddoon wal gahanii intala tana eenyutu tume jechuun hordoftoota amantaa Pheenxee yeroo gaafatan hordoftoonni amantaa Pheenxeedhaa namoota 5 kan intala tume jechuun shakke baasanii qaama seeraatiif kennaniin. Qaamni seeraas mariisisee jaarsa biyyaatiif namoota 5 kannee erga biraa deeme. Jaarsi biyyaatis gadi taa'ee yeroo jidduu isaanii dubbatu isin maaliif nu keessaa deemtee shahaadaa qabattiif tumu dubbatan. Ergas jaarsi biyyaa dubbii tana dubbatee fitee adda galan booda ammallee intalli ramadaanaan oltee galgala taraawii salaattee osoo gala deemaa jirtu hordoftoonni amantaa Pheenxeedhaa jala deemanii mana isii irratti dhagaa darbachuu eegalanii. Yeroo kana intalli aartee itti gadi ba'uuf fuulaa yeroo bantu dhagaan isaan darbachaa jiran intala dhahee lafatti darbe. Haati intala gadi baatee intala gaafa lafaa ol qabdu haadhuma harkatti ammallee dhagaa itti deebisanii intala gaggabsanii. Yeroo kana intala gara hospitaalaa yeroo geessan ummanni muslimaa dhagahe. Ijoolleen Jimmaa magaalaa Gaantiraa jiran akka malee aaruudhaan tarkaanfii ummata Pheenxee irratti gaafa fudhatan ergas booda walitti bu'insi magaalaa Gaantiraa keessatti uumamuun hiriirri guddaan ba'amee jira. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya.